Kunageessu kun kutaa keenya lammataa kutaa lammaffaa keenya maree keenya kutaa lammaffaati. Waan waggoota 25 darban kana amma of beekutti waan hin beeku tokkotu jira. Obbo Leencoo Lataa adillee amma akka dibeetti hin beeku hin beekta. Obbo Leencoo Lataa itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo turanii. Poolitikaa Oromoo keessa adda bilisummaa Oromoo 1991 irraa kaase keessatti Obbo Leencoo Lataa fiigarii lammarfuu waanii turanii. Isaan kuni bara 1991 gaafa biyya galanii booda ilaalcha addaa uumanii bara 1993 irraa kaasanii sirni abbaa biyyummaa Oromoo ireen Oromoo murteeffatu biyya Itoophiyaa keessatti yoo ta'e turraa bu'aa argannaa addunyaan nu har'a keessa jiruu fi addunyaan nu yeroo qabsoo jalqabne adda addaa kanaaf immoo kanatu baasa kan jedhu amma kitaaba barreessuutti. Ethiopia at the crossroads kan jedhu karaa lakkuu Itoophiyaan karaa lakkuu irra jirtu kan jedhu Itoophiyaa dimokiraatessuu kan jedhu wanni ta'anii baay'ee balaaleffataman. Yeroo tokko Osaa irratti Torontootti jedhan Kanaadaa Torontootti akka nama yakka lubbuu nama ajjeeseettiti intellectuals warri jedhaman warri profeesaratti jedhaman warri doktora jedhaman warri baranne jedhame Osaa jechuun egaa beektota Oromooti. Achi keessatti illee amma namni kun ofitti qaana'uu wanni ta'utti irratti duulaa turan jedhan Osaa keessatti kun. San booda miidiyaan akkuma babal'ataa dhufeenii booda wanni ta'u kanatti immoo waa'ee isaanii hin beekta. Isaanii balaaleffatamu malee isaanii taankii jedhamu argitee hin beektu nan beeka. Garuu nami kitaaba sana dubbise nama 5 hin ta'u. Kitaabuma sana nami dubbise nama 5 hin ta'u. Akka jedhee barreesse jedhaniidha nama hundumtu. The same thing is happening amma Dr. Abiy irratti. Dr. Abiy kitaaba Maddabar jedhamu kana barreessaniiru. PP Party Bilfiginna Prosperity Party kan jedhu dhaabaniiru. Kitaaba kana dubbiftee ta'e mana. Mee nageessoo akka nama seeraatti akka nama barate tokkotti akka waan kitaaba dubbisee hubatu tokkotti bakkitti kitaabni Maddammar jedhamu kuni sirna federeeshinii diigu. Bakkinni itti tokkummaa Oromoo diigu, tokkummaa Oromoo caccabsu. Bakkinni itti abbaa irrummaa agarsiisu achi keessatti eessa jira? Namoota meeqatu kitaaba kana dubbisee dhuguma waa'ee kitaaba kanaa dubbataa jira? Mee attamitti naa keessa bifa gabaabduudhaan naa kaa'ime kana. Anis dubbisee hin jira kitaaba kana. Dr. Abiy kitaaba Maddammar dubbisee jira. Kitaabi kuni yoo ati dubbichee jette hegereen biyya sanii garamitti deemuu qabdi waan jedhu bal'isee argisiisa. Kitaaba san keessa sirna federaalizimii sabdaneessaa wanni mormuun jiru. Sirna federaalizimii sabdaneessaa jabeessinee qabannee deemuu qabnaa jedha. Naannoleen diigna wanni jedhu hin jiru. Naannoleen itti fufuu qabu. Achi keessatti immoo tokkummaan biyyaa eegamuu qaba. Sabboonummaan inni mormu sabboonummaa gara qaccee fiixee bahe biyya nurraa diiguu danda'a jedha. Dhugaa nulleen hin jaalannu. Sabboonummaa fiixee bahe sabboonummaa ani fakkeenyaaf gadillee bu'aa bara gara gandummaatitti gadi bu'a sabboonummaan akkasii. Wanni irraa ka'ee ansi jibbu waan ganda kiyyan ta'iniif yookaan Oromoo gaafa ta'e saba biraa jibbuu qabna. Adoo saba biraan jibbin of jaalachuudha sun sabboonummaa fayyaalessa. Adoo saba biraan jibbin an si jaalachuu hin danda'u. Yoo ati rakkatte sii kennuu hin danda'u. Sanii mooti adoo saba biraan tuqinaan ofirraa kaata bar sabboonummaa jechuun ofirraa kaate gaafa sabboonummaan dagaaguu kiyya wannan ittiin beeku ofirraa ka'e maqaa kiyyarra. Maqaan kiyya maqaa Oromooti Oromummaa calaqqisaa jedhee gaafadha jechuudha. Wanni aadaa Oromoo calaqqisu maanti jira? Waan godhu irratti waan hojjedhu irratti aadaa Oromoo calaqqisaa. Yoo sii wal dhabe akka aadaa Oromootitti abboo si kajeelee jira. Sii wal dubbiteetti tana naquuqee jira. Yookaan na gaddisiichi. Sababi kana jedhee sitti himadha. Sani aadaan Oromoo. Achirraa ka'ee nama jaarsa waan madhee gaaddisaan si gaadha. Yoo wal dhabe Oromoon akkasi. Calaqqisaa Oromummaa sabboonummaa Oromummaa isii tana. Oromummaa kiyya jaalachuu maaniin wayaa aadaa uffadhuun eenyummaa kiyya waan calaqqisaa gochuun waan hedduu jira jechuudha wanni eenyummaa keeti
itti mul'ifatu sabboonummaa kan itti kana mormine Dr. Abiy Oromoon if ta'uu isaa mormine of ta'uun Oromummaa dhugaa santi sabboonummaa dhugaa tafeekii adoon ta'in ta siyaasaa adoon ta'in ta dhugaatii yoo gaddeebite isiin sun saba biyya saniitu hundaanuu wal sigalchi nama jaalatte waan ta'eef Oromummaan dhugaa namummaan nama jaalatte waan ta'eef if jaalatte ka biraa jaalatte nami sammuun gabrummaa hin qabne bar nama biraan jibbu nami yogaa antummaa itti dhagamu ta'e na gara jibbansaa gara waan biraa deemu nami qulqulluun ufillee jaalate nami uf jaalatu ka biraallee jaalata waan ta'eef kanaafu isa keessa wanni jiru federaalizimii sabdaneessaa wanni hin diinna jedhu keessa jiru hin diigu gabbisa tokkummaa biyyaallee gabbisa achi keessatti sirni siyaasaa maan ta'uu qaba waan jedhu biyya san keessa araarri akkamiin bu'uu danda'a ka jedhu rakkoo sirnooti duraa uuman hanqinna isaanii haga sirna ihadigiitiif dhufe hanqinna isaa waliin isa kana xiinxalee lafa keessa fuuldurri immoo maan ta'uu qaba akkamiin deemuu qabna akka dogongoraalee kanaan dura raawwatan bulchitoonni sirnoonni kanaan dura raawwatan akka raawwanne karaa haaree akkamiin deemna gufuu isaan itti gufatan san adoo hin gufatin akkamiin irra dabarra ka jedhu karaa argisiisa jechuudha hawaasa biyya saniiti akka ta'u yaada bifa gaariidhaan dhiyaate waan ta'eef an nama tuqee achi keessa kana jira rakkoon kana jira jedhee mormuun argine hagamma yookiin dubbisanu yoo dubbisanii jiraatan immoo waan amma muummicha ministeeraa yookaan waan ta'e waan jibbaniif yookiin namni isaan jaalata waan mormee fi morman ta'a malee laalanii dubbisanii yaada isaa laalanii waan mormaa jiran natti fakkaatu. Kanaafuu akkuma ati jette kitaaba Leencoo san amma hidhaa keessatti dubbise Itoophiyaa as a crossroad koppii godhanii natti fidanii jechuudha. Akkaataa sababa sirni wayyaanee cimee dargii kuffisee fi baay'ee xiinxala bal'aa kenneera. Gahee manni amantaa ortodoksii Tigraay taphate qabsoo san keessatti. Amma san hin beeku ture. Akkaataa wayyaaneen maafi dargii akkasii kuffisuu dandeettee hin beeku. Gargaarsa wayyaaneen hawaasa addunyaa irraa argate. Akkatti dargii irraa abdii kutee hawaasa addunyaa isiitti gargaara. Akkaataa waa hedduu xiinxaleera. Kennas deebi'ee xiinxalee ofii. Oromoon Itoophiyaa tana keessatti Itoophiyaa tana qabatee isumarratti abbaa biyyaa ta'uu akka danda'u isattu irra wayya jedhee akka amanu katabe jechuudha. Gaafa waan san katabu gama Oromootiin dhaaba Oromoo adda bilisummaa Oromoo bira immoo hanqinni ture maali ka jedhullee. Baay'ina saba qabuurraa maanii qabuurraa qabsoon isaa bifa kamiin adoo ta'e wayyee xiinxala hayyuu lafa kee jechuudha. Waa'ee Leencoo ka haasawamuuf waan inni katabe eega dubbiseen duuba irraa dhaabadha dhiiroo namni kun ilaalcha fi bifa kanaan katabee jira hin dhossine ilaalcha fi lafa kee jira waan itti aman nama isa hubatee hin jirre ka jedhu reserve godhe achirraa ka eega kitaaba isaa dubbise isii bara chaartaraa yeroo chaartaraa san pirezidaantii ta'e jedhanii ni dijate jedhanii wanni sun akkamii jedhee nama gaafadhe jechuudha maalirraa ka'e wanni sun jedheenna namni suni wanni chaartaraa san naa kenne jechuudha yeroo chaartaraa maanti ture ka jedhu barcumaan chaartaraa hagana addi bilisummaa Oromoo 12 qaba 80 wayii 12 san keessa yeroo san Mallasittu harka baasee isa xoqqome isa eeree harka baasee dafee Leencoo jedhe jechuun Leencoo waliin dorgomee Leencoo moo'adhe jechuudhaaf beeka akkas godhe Leencoolleen itti beekateetu maaliif addi bilisummaa Oromoo barcumaa 12 qaba yoo am harka baasu seenani Mallasii fi 70 wayii baasee Leencoo fi 12 baase yoo dorgomu inni illee itti beekateetu Mallasii fi dhiiseera jedhee wanni tapha argite hin beekama waan nan fakkaan ammoo namni irratti haasa'e waan san hunda jala deemee deebii kenna hin danda'u ittuma dhiisee dabraa jechuudha sii galeemi dhugaa gara paartii badhaadhinaatitti haa dhufu paartii badhaadhinaa ilaalchisee paartii badhaadhinaallee sagantaa siyaasa paartii badhaadhinaa dubbisee jira hin qabaayyuu ammayyuu hin qaba yoo dubbise anu sagantaa siyaasaa paartii badhaadhinaa akkuma heerri mootummaa biyya sanii jedhutti federaalizimii sabdaneessaa cimsee itti fufuu qabaa jedhee amana ofiin of bulchuun naannoleen akka jirutti itti fufuu qabanii jedhee amana haalumattuu jechuudha dimokiraatawuu qabaa jedhee amana
malee waan jedhamu kana tokko hin qabu. Yoo qabaate gabbaasanii peejii kana bakka akkana jedha haa jedhamu. Akkasi. Hin qabu jechuudha. Hin qabu ndom nami waan san dubbise irra caalaan isa haga amma jirutti haga badhaadhinaa wanni gahu hin jiru. Garuu wanna lafarra hojjetamurraa kaanee maali nama naan jedhee jira jechuudha nami wayii dubbise. Tigalee maali jechuudha tokko adoo hin dubbisne olola qofaan jiraachaa. Akkas jedhanii abaluutu akka jedheedha malee waan dubbisee ofii hubate natti hin fakkaatu. Akka Prime Ministerii ta'e amma biyya gaggeessu tokkotti akkamittiin eenyummaa nama kanaa akkamittiin keessa. Akka Oromootti akka hoogganaa Itoophiyaatti tokko. Lammataa tarii xinnoo walii wajjin hin deemu ta'a. Dura buutuun yookaan afyaayinii mana federeeshinii kan miseensa TPLF kan taate adde Keeriyaan aangoo koo gadhiiseen jira mootummaa abbaa irree kana wajjin tarkaanfachuu hin barbaanne kan jedhu. Abbaa irree kana kan beeknu addunyaa warra abbaa irree nami gadhiisee bahu biyyaa baheeti. Biyyaa bahee biyya alaa taa'etu iddoo safe haven jedhan kan lafa mootummaan sana harki mootummaa sana abbaa irree waan ta'eef nama ajjeesa waan ta'eef nama maaru waan ta'eef fagaateetu himata. Isheen immoo achuma teessee ganduma teesseetu abbaa irreetu waan ta'eefanii mormeetu. Mee akkamii kan akkamittiin ilaaltame abbaa irrummaa fi namummaa Dr. Abiy? Gabaabumatti namni waan tokko waan amma kaasnee lalle sirna unitarii sirna maanii ka jedhu ilaalchisee isa kana ka frame godhe yaada kana frame ka godhe humaan jechuudha ka boce abbaan ka boce TPLF TPLF kana maafi boce TPLF gaafa isii cinaa qabsiisan gaafa isii kuffisan Abiyyi fa wanni hojjettee hawaasa ummata naannoo Amaaraa qabachuudhaan at least hoggansan dhaaba naannoo Amaaraa isa of qabachuudhaan Hiwaati adoo ta'eefi hiwaata moonni guddaan isa Abiyyi kuffisu haalootti qabatan jechuudha. Nu ganee nu burkuteesse nu caccabse nu balleesse wanni federaalaa keessaa nu haxaaye nami tokko maali eega kufanii isaan kufaatii fi amanuu didanii adoo rakkoo duraan ture isaan amananii hafuura gaariidhaan itti fufanii Dr. Abiy waliin deemuu hin danda'e. Akkasiin itti deemuu waan hin feene bakki keenna kanaa mootii jedhan baratanii gara onni olaantummaa argatanii ture achirraa gabbu'anii wal qixxummaan deemuu barbaadu. Fudhatu dadhabe sammuun isaanii. Dafeelleen fudhatu sammuu ilma namaa waan akkasii kana. Eega fudhatu dadhabanii ammoo waan kana jijjiirraa nu ganee kanaafuu isa kuffisuu qabnaa ka jedhuun Oromoollee keessa warra isa mormu waliin. Yoo dandan silaa Amaarris akka achi ba'uu fedhu sun hin taaneef. So Dr. Abiy kana inni waan jara sanis irraa qabateef tokko jara sanii walitti qabsiisneetu gara sirna akkasii deebisaara yoo jenne yoo bifa saniin fireem goonee olola kana gadhiisne Oromoonis waan jaalanneef itti ka'a. Akkam goonee Oromootti kaasna ka jedhu lafa keetaniitu sabboonummaa balleessa sabboonummaa Oromoo diigaa ifiyyuu Oromoo caccabsaa jedhan isaa Oromoo caccabsaa jedhu nun dhageenne nu ragaa tokko yookaan abbaarraa dhaga'uu qabna viidiyoo yoo jiraate yookaan waan ta'u yookaan nama isarraa dhaga'e jedhurraa dhaga'uu qabna ka kanaa achi yasamii jedhama kana haasessite hin caccabsaa jedhee hin balleessaa jedhee sirna akkasii fidaa jira waan jedhu fireem godhanii ololanii jechuudha. Dubartittiin amma aangoo gadhiise jettu mana maree federeeshinii irraa aangoo gadhiise jettu tunis yoo isii ilaalte jettu warra mufate jechuudha. Wanni harkaa nu buusanii miidhamne federaala keessa akka jiru nu gussanii akkana nu godhanii ka jedhu irraa waggaa 27 sirna abbaa irree jaaruu isaanii amantu amma isii hin turre sirna abbaa irree. Namni miidhaan hagasii irra ga'e jedhamu kun dhugaa muti jetti isiin amma. Kanaaf eega wanni waan san diigu dhufe isiif kun abbaa irreeti. Sii galeefi? Namni sirna Haile Sillaasee keessa wanni guddaa qabaatu bar gaafa Haile Sillaaseen kufeen fincilaa bar wanni dhaqa bosona gale. Akkasii. Abbootiin lafaa bar bosona seenan. Dhugaa. San tursuu fedhan harkaa kufe.
Gaafa dargiin Akkuma TPLF ture sani itti fufuu feete. Gaafa dargiin kufillee loltoonni dargii akkuma kana. Loltoonni dargii yaalanii waan adda addaa yaalanii ittiin milkoofne malee warri dargii keessa aangoo qabu ture. Nutu sirrii turee jedhu bara. Nu dimokiraasii turee jedhu bara. Isiinis amma kenna Kamallasii fi haga Hayilemaariyaamii haga Abiyyiin dura sirrii ture. Amma badee jette jechuudha. Kanaafuu kun waa haaraa matu. Isiin na ajaa'ibsiisa. Ka isii adoonte namooti kenna. Ka amma dibbee dhawanii dubbii saaxiltee dubbii fiddee dhugaa hojjette jedhu na ajaa'ibsiisa. Kanaafuu isiini bakki isiin kaateef ilaalchi isiin irraa kaate sana. San akkasitti hubatamuu qaba. Kanaafuu isiin san akkasi bira darbe. Dr. Abiyyi eenyu ka jettutti an Dr. Abiyyi akitti ilaalu namni kun nama qaroo, nama tarkaanfataa, nama siyaasaati. Diqqoosii uummata keenya dura dabreera na fakkaata. Maybe namni adda isa mormu kun illee waggoota muraasaan duuban ture jechuudha. Waggoota hedduu duuba akkas ture jechuu danda'a. Maaliif isee? Dr. Abiyyi aangoo eega gadhiiseen duuba kadhibiilleen dhufa. Beeki hawaasi biyya Paakistaan keessa. Paakistaan tun gisee hedduu kudeetaadhaan aangoo qabatti baay'ee bakka abboota irree ciccimaa ture. Namni wayii cimaan dhufee hedduu jijjiira waa hedduu jechuudha Paakistaanii keessatti. Waa hedduu fooyyessee maal jedheen duuba kudeetaa irra godhaniitu isa kana wanni jedhanii hidhan. Uummatallee irra ololanii uummatillee hin hubanneefi waansa. Namicha san eega inni hidhamee eega inni maal ta'een duuba arganii booyaniif jechuudha. Siigaleemi booda seenaan isaa akka malee bakka riifoormii inni geggeessaa ture dinqisiifatanii. Nami keenya hedduun an amma kadabre waan argeef isaan madaalalle. Siigalee kadabre sirriitti keessa jiraadhee dhaggee. Gaafa Wayyaaneen dhuftu ganna 11 achi kaasee waan jiru argeera jechuudha. Bara isii kana jechuudha. Siigalee. So yoo isa kana sirriitti ilaalee jedhu isa madaalee jedhu fooyya'insa natti mul'ata. Ka achiin dura turellee dubbiseellee argee jira. Sirnoota biyyoota adda addaallee dubbisee argeera waan ta'eef fooyya'insa nam mul'ataa cimina isaa dhagga. Namni gariin gaa eega Dr. Abiyyi kabiraa ka dhufe iyyuu ka isaan qatu ta'uu danda'a. Siigalee yoo isaan argee nami dinqisiifatu jira jechuudha nami hedduun. Kanaafuu Dr. Abiyyi kan argutti tarkaanfataadha. Isa waliin garuu nami tarkaanfatu hin dandeenye. Tarkaanfataa ta'uusaa biqiltuu irratti xiyyeeffachuu isaatu mallattoo tokko. Because wanni sun waan xiqqoo miti. Waan xiqqoo miti. Waan nu halkanii guyyaa silaatti kaanee akka lafti teenna gammoojjiin ta'e akka hin faalamne. Because biyya guddatte jedhan keessa wanni ati argitu keessaa tokko biqiltuu kunuunsa. Biqiltuu xiqqoo takka yoo akkanaati cabsite baala tokko yoo ati irraa murte akka himatamtuun beektu. Hagam akka isaan kunuunsa. Hagam naannoo of eegumsa akka kennanu yoo argitu tarkaanfateeraa jechuudha namni kun. Durseeraa jechuudha. Hagamittu faana deemaa jira. Nama akkasi durse sanii tarkaanfilee inni fudhatu. Ispiidii inni ittiin deemu faana hawaasi deemuu danda'een jiru akan argutti. Kanaafuu jechuudha. Like waan nu aariitti qabannee maal jennee beektaa hin jijjirti. Wanni hedduun wanni miidhaa nurra gaheerraa maali. Waan kana furmaata kennuu irratti inni waan garii tuffatee jechuudha. Waan nu istaaki goonee achi qabnu tuffatee dafee bira dabre akkitti hiikamu akkanaa jedha jechuudha. Waan hidhamee jiru kan hiikuuf waliin rakkan kanarraa ispiidii isaa faana deemuu dadhabnee jirra malee namni kun nama tarkaanfataa nama qaroo isa qabaachuu inni nu keessaa dhalatuu kennayyuu jedhee kanam keenya itti boonuu qabu jechuudha. Kanammoo ammaa moti ideemsaan hubatuun saba keenya hubatuun isaa hin hafu. Dubbiin nama deeggaruuf nama mormuutu hin taane dubbii uummata ofii saba ofii qajeelchuuti. Dhumarratti waan tokko ni dhagaa gara dhiyaa kana namoonni hidhamantu jiru. Namooti hidhaman kuni piroosesii mana murtii hin jiru. Manni murtii hojjetaa hin jiru. Bana langaa poolisiinis namoota hidhamanii sa'aatii 48 keessa jira moo 24 keessa jira. Akka seeraatti yeroo seerri hayyamu keessatti mana murtiitti dhiyeessaa hin jiranii kan jedhutu jira. Isa kanaan gudunfina sun maalirra jira mi'a?
wanni tokko amma rakkoo ta'e sababa koronaa kana manneen murtii illee cufaadha. Because namni mana murtii kun agartee baay'ee walitti dhiphatee taa'amaani waan ta'eef dhaddacha tokko tokko qofatti haala addaatiin baname malee cufamee ture manni murtii. Booda garuu dhimmoota hatattama ta'an dhimmoota maaliitiif jedhanii dhaddacha amma banuu jalqabanii jiranii. Yeroon kun yeroo manneen murtii sun cufaa ta'anitti waan ta'e ta'uu danda'a. Eega amma dhaddacha bananillee sababuma kanaan wal qabatee mana murtiititti dhiyeessuu irratti sa'aatii san kabajuu dhabuu danda'anii. Keessattuu naannoo beektaa akkana amma hidhattoonni jiranu. Naannoo hidhattoonni sun qaama mootummaatiin qaama nagayaatiin wal loluu jiranu kana rakkoo guddaa jira. Wanni irraanfatamuu hin qabne tokko amma fakkeenyaaf naannoo hidhattooti jiran irraanfadhe hangafoonni kaasisar. Yeroo hedduu hidhattoonni kun uummata keessatti dhokataniitu dhukaasu wanni irratti loltoota irratti. Loltooti yennaa deebisanii dhukaasan jarri mana hawaasaa fa keessa jiru. Dhukaasi kuni jarris achi asi dhukaasu. Dhukaasa jara lamaanii gidduun namni nagayaa hin ajjeefamaa jechuudha. Yeroo baay'ee maal jedhama mootummaan ajjeesee jedhama jechuudha. Uummata nagayaa jara walitti dhukaastu jidduu amma gujuma keessattuu bakka wayii jaarsa guddaa tokko jara dhukaasaniitu mana jaarsaa bira dhaabatanii dhukaasanii mana biliqan. Achi waggaa jarri dhukaastu jaarsi immoo alaa fiigaati wayi ilmaan tiyyaayedhaa fiigaa dhufee seene jechuudha taasa jidduu. Ka jarri achi asi dhukaastu haa ta'u kaasii achi dhukaafamu haa ta'u hin beekamu jaarsa ajjeefame jechuudha. Eeguma jaarsa Hajji Umar Waachoo ajjeefameen booda jaarsi sun karaa harqalloo irraa jiddoola deemu gara naannoo Harawaa Dhadhaa jedhamutti ajjeefamee maqaa isaa amma irraanfadheera. Dhukaasa lamaan jidduutti ajjeefame jechuudha. Wanni akkanaa kunis uumamuu danda'a. Yeroo naannoo amma wanni nagayaa jirutti namallee baastee mana murtii geessuun wanni tokko tokko uumamuu danda'a waan ta'uuf rakkoon biraallee jiraachuu waan danda'u wanni akkasii hin uumamu. Yeroon inni yeroo sanitti geessinen jira. Haga danda'ametti garuu wanni an dhaamuu fedhu qaamota nagaa kabachiisanutti haga danda'ametti seera jiru kabajamee yoo nama to'atan ideemsa seeraatiin mana murtii haa dhiyeessan. San qofaa miti. Aarii walirraa qabanu haaloo wal baruudhaaf carraa kana fayyadamaniitti uummati wal miidha. Nama nagahaa nama hidhannoo warra bosonaatiis hin qabne yookaan deeggarsa haa ta'u miseensa jaraas hin taane hidhuun jira jechuudha. Wanni as keessa wanni walitti qabatu hijaa walitti qabatu namni walitti qabate as keessatti wal miidhuudhaaf waan kana godha. Kun waan hamaadha baay'ee. Kanaafuu qaamonni nagayaa qaamonni abbootiin alangaa manneen murtii waan kana keezii dhufu sirriitti ilaaluu qaban. Baay'ee galatoomi bona nageessa yeroo keetiif hedduu galatoomi nan abdadhaa keessattuu warra maqaa mootummaatiin humna bakka hin barbaachifnetti humnaa ol tarkaanfii fudhatanii mootummaan kun mootummaa tarkaanfataadha eega jennee Prime Ministeriin biyya Itoophiyaa nama tarkaanfataadha eega jennee itti amannee akka kanatti wanneen mirga namootaa warra mirga namootaa dhiitan gama lamaaniinuu waan ragaa qabatamaa irratti hundaa'anii uummatatti achi as baasanii beeksisuu danda'uun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Kana gochuuf immoo ati egaa haalli yoo sii mijate salphaan ta'uu biyya Itoophiyaa keessatti biyya Oromiyaa keessatti akka amma dubbannu kana salphaa ta'uu dhiisuu danda'a. Amma danda'ametti garuu waan dhugaa kana mul'isuuf akka hojjettu abdii guddaan qabaa. Yeroo keetiif hedduu galatoomi siin jedha fayyaadhaa ta'e. Ayyi atilleen horii bulii anaaf feertee yaada kiyya akka ibsadhu haala nama mijeessuu keetiif horii bulii ulfaadhu wayyo.